Nagaan gooftaa keenyaatiniif haa ta'u, waan obboleessa keessan abdii akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota yuutuubii keenya fayyumaa'ee har'a macaafa qulqulluu keessatti hojii ergamootaa boqonnaa tokkotti kan wajjin qo'annu ta'a. Gaaffii deebiidha. Ani obboleessa keessan abdiidha. Akkasuma keessummaa qabadhee akkuma yeroo barametti dhiyaadheera. Keessummaan keenya nagaa isin gaafatee akkasuma immoo of beeksisa. Nagaan ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleetti keessan Haayyoodha. Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Dura deebi'ee ani obboleessa keessan abdiidha. Hojii ergamootaa qo'annaa keenya macaafa qulqulluu gaaffii deebii gara lakkoofsa 25 kan ta'utti deemna. Isaan yeroo qo'annee boodatti hojii ergamootaa guutummaatti akkasiin hubattan abdii fi amantii guutuu qabna. Gooftaan sinaa eebbisu yuutuubiin inni kun abdii yookiin immoo abdii guddisaa kan jedhu irratti sabiskiraayib yoo gootanii yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa kan afaan oromoo akkasuma qulqulluu fi kan kana fakkaatan faarfannaa hojii hafuuraa wantoota isin barbaachisu yeroo upload goonu isin gargaaruu danda'a. Obboloota keessaniifis immoo akka isaan baratanii macaafa qulqulluu yerootti teessanii qo'attaniif isiniif galuu dhiisuu danda'eyyuu carraa argannetti fayyadamnee waaqayyoon nu gargaareef amma nu ibsa immoo isiniin biraan geenya isin immoo qo'achuudhaan wajjin akka taatan jaalatan isin affeerra sumaanii. Kallattumaan gara gaaffiitti ceenaa obboloota keessaniif akka hirtan isin affeerra eebbifama. Tole obboloota keenya kallattumaan gara gaaffii deebiitti deemna. Gaaffii 25 hojii ergamootaa boqonnaa keessaa isiniif qopheessanii jira. Kanaan dura namoonni garaagaraa karaa WhatsApp wajjin qo'achaa turre tarii haala garaagaraatiin wantoota hubattan qabdu amma immoo isa dhumaa yookiin immoo isa xumuraa jennee kaa'uu dandeenya. Gaaffii fi deebiidhaan yerootti wajjin qo'annu ta'a. Waaqayyo immoo sammuu keenya akka nu hubanu kadhata keenyadha. Yeroo hundumaatti gooftaan sin eebbisu gaaffii jalqabaarraa jalqabna. Gaaffii jalqabaa anatu obboleetti Waaqayyo gaafata. Obboleettiin keenya immoo waan ifitti fakkaate waan beektu erga deebistee isinis immoo keessatti of madaalaa deemtu ergasii immoo deebisaa baafnee deebisaarraa kan ka'e immoo wajjin qo'annaa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti lakkoofsa tokko irratti Teewfiloos kan jiru jira. Kana jechuun immoo nama Luqaas isaaf wangeela barreesse akkasuma immoo hojii ergamootaa keessatti ergaa kana barreesseefidha. Nama waa'ee nama kanaa wanti beektu maaltu jira? Teefolos kun macaafni qulqulluun kan jedhu nama Waaqayyo jaalatedha. Nama jaalate jechuudha. Kan maqaa isaa akkuma ati immoo dubbattee turte nama Luqaas barreesseefidha. Akkasuma nama Luqaas barreesseefidha. Macaafa Wangeela Luqaas irratti jechuudha. ergaa barreesseefidha nama kanaaf. Guutummaatti ergaan kee yaada qajeeladha. Inni Teewfiloos kan jedhu akka beektotaatti macaafa qulqulluu yookiin akka seenaatti hiikaan isaa nama maqaa Giriikii Ti'oo fi Fiilas jedhurraa ka'edha. Ti'oo jechuun Waaqayyo yoo ta'u, Fiilasiin immoo jaallatamaa yoo ta'u, walumaa galatti nama Waaqayyoon jaallatameedha kan jedhudha hiikaan maqaa isaati. Namichi kun nama saba Waaqayyoo keessaa yookiin gosa Israa'el keessaa kan taanettidha kan fudhatamu saba ormaa jechuudha. Walumaa galatti immoo akka kutaa sanarraa argannutti Luqaasii fi boqonnaa tokko akkasuma immoo hojii ergamootaa boqonnaa tokko yoo dubbifnu tarii nama aangoo qabu yookiin ulfina qabeessa tokko akka ta'e ulfaataaf jaallatamaa jedhee yeroo itti barreessu maqaa kabajaatiin argina. Isa kana bira darbee Luqaas wangeela Luqaasis akkuma jalqaba dubbanne barreesseefidha. Wangeela Luqaas irratti dabalatee hojii ergamootaas nama inni barreesseefidha jechuudha. Walumaa galatti nama dhuunfaa wangeelli Luqaasii fi hojiin ergamootaa barreeffame yoo ta'u, kallattumaan gaaffii lammataatti deemna. Gaaffii lammaffaa irratti ol fudhatame kan jedhu maal jechuu barbaadeeti? Ol fudhatame kan jedhu lakkoofsa lamaa irrattidha argachuu dandeenya yaada. Ol fudhatame inni jedhu tarii gara mirga Waaqayyootti yookiin immoo teessoo Waaqayyootti Yesuus Kiristoos ol bahuu isaatidha kan mul'isu. Namoota tokko tokkotti gaaffii ta'uu danda'a. Ol fudhatame jechichi jedhu kun maal jechuu akka ta'e ol fudhatamu jechuun Yesuus du'aa ka'ee gara bantii Waaqaa keessatti yookiin immoo samii sadaffaa yookiin immoo mirga teessoo Waaqayyoo ta'uu isaati kan nuti arginu. Eeyyanii akkuma ati jette ol fudhatame kan jedhu Yesuus Kiristoos gara ergamoota keessaa yeroo sana gara mirga abbaa isaatti ol ba'e kan jedhudha jechuudha. Kallattumaan gara gaaffii sadaffaatti deemna. Gooftaan si eebbisu. Gaaffii sadaffaan anatu si gaafata. Gaaffii sadaffaa irratti Yesuus du'aa ka'uusaa booddee jedha. Lafa kanarra si'a meeqa yookiin hammamiif yeroo hammamiitiif deddeebi'aa ture jettee yaadda? Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee dubartoota keessaa kan inni ture lafa kanarra kan inni ture guyyaa 40dha. Walumaa galatti gaaffii sirriidha. Akkasuma deebiin keessa guutummaatti sirriidha. Guyyoota gara 40 tilmaamanii yookiin immoo hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti wanti nu dubbate jira. Kana guyyoota gara 40 kana yoo deebifnee Museen guyyoota 40, Yesuus guyyoota 40 baay'ee beekamoodha. Yeroo sooma kadhataa halkanii guyyaa jedhuma.
Akkuma kana immoo guyyaa 40 jechuun ji'a tokkoof torban tokkoo fi guyyaa sadiitti hiikuu dandeenya gara gaaffii itti aanutti yoo deemnu. Gaaffii arfaffaadha. Gaaffii arfaffaadha irratti Yesuus du'aa ka'uu isaa booddee tilmaamaan namoota meeqatti of mul'ise jetteetoo yaadda ammamidha? Walumaa galatti lakkoofsa isaa kana yoo illee kaa'amu baate tilmaamaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa namoonni dhuga baatuu ijaa ta'an baay'eetu jiru. Kallattiin kan inni itti mul'ate. Walumaa galatti nama 500 ol ta'a jenneetidha kan nuti abdannu. Akkasuma immoo ergaa Qorontos keessatti barreeffamee jira. Phaawulos yeroo barreessu namni tokko waggoota amma kanaatiin duratti namoota akkanatti mul'ateera. Bartoota keessaa isaanitti mul'ateera. Obbolootatti amantootatti walumaa galatti 220 ta'attis warra kaanittis Maariyaam ishee Magdaalaa warra dhuga baatota gara jalqabaa kan ijaa ta'aniif ergasiis namoota garaagaraatti iddoo garaagaraatti akka mul'ate dhumarratti immoo Phaawulos iyyuu mataa isaa akkatti mul'atettidha kan inni kaa'u gara gaaffii itti aanutti deemna. Gaaffii inni itti aanu Yesuus du'aa ka'uu isaa booddee namatti mul'achuu malee kan biraa maal hojjetee ture? Gaaffiin kun waluma fakkaataadha. Gaaffiin duraanii waa'ee namootatti mul'isu ture sirriidha. Yesuus erga du'aa ka'ee namootatti mul'isuu qofa miti akkuma yeroo lafarraa jalqabatti ture hojii mootummaa waaqayyoo hojjechaa ture. Kanarratti namoota wajjin nyaateera, namoota wajjin dhugeera. Yeroo garaagaraatti Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa waaqayyoo namootatti himaa tureera. Eeyyan akkuma ati jette erga du'aa ka'eetu waarrate Yesuus Kiristoos ergamoota wajjin nyaataniiru, wajjin taa'aniiru, wajjin haasa'aniiru, bakka hundatti wajjin argamaniiru. Kun immoo guutummaatti Yesuus Kiristoos dhugumaan foonumaan isa jiraataa kanaan du'aa ka'e malee waan akka gaaddidduu yookiin waan akka mul'ataa yookiin hafuuraan nam du'aa ka'e akka namoonni jedhan akka hin taaneefidha jechuudha. Gaaffii ja'affaan sin gaafadha. Gaaffii lama walitti aansitee na gaafatte waan ta'eef lama walitti aansitee si gaafachuu kootidha. Du'aa ka'uudha gaaffiin kun ammas gaaffii du'aa ka'uu Yesuus kan ragaa bahanii caqasaawwan biroo jiru jettee yaadda. Isa hojii ergamootaa keessatti ammanuu barreeffame malee hin jiru moo hin jiran jettee yaadda bakkuma tokkotti waa'ee hojii ergamootaa keessatti dubbatame moo bakki biraas Yesuus Kiristoos akka du'aa ka'e wanti ragaa bahu hin jira. Yesuus Kiristoos akka du'aa ka'u akka du'us durarraa qabee dubbatamaa ture. Kakuu moofaa keessatti Daawit fa'aa dubbataa turanii, Isaayyaas fa'aa dubbataa turanii, raajonni hundumti isaanii dubbachaa turanii baay'een caqasaniiru wayyan. Walumaa galatti Luqaas keessattis iddoo garaagaraatti akkuma barreeffame keessattuu hojii ergamootaa keessattis immoo si'a baay'ee irra deebi'ee akka barreeffame iddoo ka'u Yesuus karaa amansiifne karaa garaagaraa raajotaan dubbatamaa ture. Raajonni bara duriitti kaasanii keessumatti raajonni bara Saamu'eelii kaasanii ammaatti waa'ee guyyaa ammaa dubbataniiru jedha. Yeroo darbee boqonnaa 4, boqonnaa 5 akkasuma immoo boqonnaa 6 qo'achaa turre. Sana keessatti argineerra. Kanaaf walumaa galatti asii fakkeenyumaaf jecha kan qo'achaa jiru boqonnaa tokkodha. Garuu boqonnaa 2 keessatti yoo achi baanee jennee yeroo hafuura qulqulluu isaan dhugaa ba'anii Daawit jalqaba bara durii otoo Yesuus waa'een isaa iyyuu hin beekamin akka inni raajeef dhugaa ba'eedha kan inni dubbatu. Okay. Deebiin keenya akka macaafa qulqulluu wajjin wal fakkaatutti deebisneera. Macaafni qulqulluu sun hundumti isaa waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'a. Gaaffii torbaffaarratti isa kanaan dura kan jedhu maal ibsa? Lakkoofsa tokko boqonnaa lakkoofsa tokko hojii ergamootaa tokko irratti maal ibsaaniin? Kan qo'achaa jiru hojii ergamootaa boqonnaa tokko akkasuma inni cuftuu keessatti agarsiisnu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jechuu barbaannetidha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti isa kanaan dura yeroo jedhu barreessan kana wangeela Luqaas jechuu isaatidha. Sababni isaa wangeela Luqaas irratti akka xalayaa tokkoffaatti ilaallu hojii ergamootaa immoo akka xalayaa lammaffaatti ilaalla. Walumaa galatti isaan lachuu nama tokkoof waan barreeffamaniifidha jechuudha. Eeyyan akkuma ati jette lammaffaa deebi'ee barreesse waan ta'eef isa duraa san ibsuu barbaadeetidha. Amma kallattumaan gara gaaffii itti aanu deemna. Gaaffiin itti aanu gaaffii saddeeffaffaadhaan atu si gaafata. Lakkoofsa tokko irratti ammas deebi'eetuma kankoo kan jedhutu jira. Kankoon inni jechaa jiru kun abbaan qabeenya kanaa yookiin immoo barreessaan hojii ergamootaa eenyudha jettee yaadda? Luqaasidha. Luqaas hojii isaa waan beektu qabda. Luqaasii eeyyanii hojii wangeela Luqaas barreesseera, hojii ergamootaa barreesseera. Nama kanatti seenaa isaa kana waliin beeka. Walumaa galatti qulqulluu Luqaas yookiin immoo hojii warra ergamoota keessaa kan hin taane illee yoo ta'e walumaa galatti Luqaas yoo xiqqaate barruu lama qulqulluu keessaa nu barreesseera innis hojii ergamootaa fi wangeela Luqaas waan ta'eef Luqaas kankoo inni jedhu kun abbaan qabeenyichaa Luqaas ta'uu isaati jechuudha. Gaaffii itti aanu. Gaaffiin itti aanu lakkoofsa 9 irratti jalqaba isaatii kaasee kan jedhu maal barreessaa ture 2 irratti? Lakkoofsa 2 irratti jalqaba isaatii kaasee waan jedhuun jalqaba lakkoofsa 2 irratti jalqaba isaatii kaasee kan jedhu kun
adeemsa toora hidda dhaloota Yesuus immoo dhaloota Yesuus Kiristoos seenaa Yesuusidha jechuudha kan agarsiisu. Akkuma ati deebiftee Luqaas jalqaba Yesuus Kiristoos kaasee seenaa isaa hunda barreessee kan turedha jechuudha. Okay. Gara gaaffii isaaniitti yoo deemnu gaaffiin itti aanu gaaffii kurnaffaadha. Dhiifama gaaffii kurnaffaatti yoo deemnu. Barreessichi nama waa barreessee kaa'uu danda'u ta'uusaa ragaa yookiin ulaagaa ittiin beeknu jira? Ulaagaa baay'eedha qabna. Barreessaan kun Luqaasidha jennee irratti walii galleerra. Adda Luqaas ta'ee namni kun nama kitaaba lama barreessee barruu macaafa qulqulluu lama erga ta'eeti. Namni kun nama waa barreessee kaa'u ta'uusaa kan ittiin dhugaa baanu namni kun nama Phaawulos wajjin ture akkasuma immoo ogeessa qorichaa nama ta'ee fi nama beekamaa nama guddaadha barreessa waan ta'eefidha jechuudha. Akkuma ati jettee waan baay'ee nama barreessee kaa'uu danda'udha. Barreessaadha. Deebi'ee immoo ogeessa qorichaati namni kuni. Gaaffii 11ffaatti yeroo ceenu dabalataan Luqaas ogeessa qorichaati jennee yeroo haasofnu wantoota daballu namichi kun nama galmee garaagaraa barreessee kaa'u daataa dhukkubsattoota daataa wantoota garaagaraa dhibee garaagaraa waan garaagaraa adda adda baasee kaa'uu nama danda'u akkasumatti iyyuu karaa fooniitiin hubachuu dandeenya. Gaaffii 11ffaa nuti gaafata. Barreessaan kun egaa Luqaas jennee wanta namoonni kan biroon itti dabarsan qofa dhaga'ee yookiis immoo wanta arge yookiis immoo wanta qoratee itti dabaleeraa kan jedhudha. Gaafiin kun wal makaa wanta dhaga'ee qaba, wanta immoo qorate qaba, wanta arge qaba kan jedhudha. Gaafiinsaa immoo wantuma namarraa dhaga'ee qofa barreessedha. Lakki waan namarraa dhaga'e qofa miti kan inni barreesse jalqaba garuu ergamootarraa dhaga'eera. Deebi'ee immoo inni Phaawulos wajjin ture waan ta'eef waan baay'ee isaas argeera. Yeroo sanattis waan kophaa isaas barreesse namoota kan dhaga'es hin jira. Ofisaatis waan argee hin qabaanidha. Gaafiin deebiin kee guutuudha. Gaafiinsaa gaafii baay'ee barbaachisaadha. Barreessichi kan inni barreesse tokkoffaa wanta namootarraa dhaga'ee ture ergamootaaf kan kana fakkaatanirraa warra dhaga'e qofa immoo waan hin taaneef isa dhageessan immoo keessa gadi bu'ee qoratee dhugummaa isaa amma bira ga'utti deemeera. Keessattuu immoo wangeela Luqaasii fi yeroo barreessu wantoota qorateerraa malee waan ijaan arge of keessaa baay'ee hin qabu. Hojii ergamootatti immoo gartokkeedha. Gartokko kan inni ijaan argee barreesseera. Gartokko immoo kan inni dhaga'ee namootarraa barreesseera. Haa ta'u malee waan dhaga'es ta'e waan hundumaa qoratee bira ga'ee dhugummaa isaa erga argeedha. Phaawulositti namichi wajjin deemeera. Guyyaa Phaawulos irraa deemuu kaasee wanta argeedha kan itti barreessee yeroo yerootti immoo yeroo isarraa jidduu gargar ba'us immoo waan isarraa dhaga'eef namoota kan biraarraa akkasuma immoo seenaa qoratee bira ga'ee akka ta'e bartoota irraa isaa ta'uu isa kaan immoo ijaan argee guyyaa guyyaatti galmeessaa akka turedha. Lakkoofsa 12ffaatti deemna. Lakkoofsa 12 barreessichi ergamoota 12 keessa ture kan jedhu barreessichi kamidha deebisaayi ergamoota 12 keessa ture. Phaawulos waliin hidhata qaba ture. Yesuus waliin ture. Deebisaa hunda jedha. Deebiinsaa filannoodha jechuudha. Namichi kun kan ture Phaawulos wajjinidha. Inni ergamoota keessaa nama tokko miti. Akkasuma immoo Yesuus Kiristoosiin siljaa fi jettee arguu hin dandeenye. Kanaaf deebii baadha. Phaawulos wajjinidha ta'an ilaa qaba ture. Bartoota warra kaan keessaa argee ta'uu danda'a. Qaaman garuu Yesuus wajjin hin turre. Gaafii itti aanu anatti gaafata. Gaafiin itti aanu 13ffaadha. Innis barreessichi yeroo jennu akkuma kanaan dura dubbanne Luqaasii irra caalatti seenaa Phaawulos yeroo dubbatutu argina. Yeroo seenaa Phaawulos himu kana kan argemu kan dhaga'ee dubbataa ture jettee yaadda. Yeroo sana kan argedha gara caalu kan dubbate yeroo Phaawulos wajjin ture keessatti. Wantoota tokko immoo yeroo inni kophaa ture jira garuu gara caalu Phaawulos wajjin deemaati ture waan ta'eef waan argedha kan inni barreesse. Guutummaatti deebisirraa. Akkuma jalqaba ibsuudhaaf yaalee ture iddoo garaagaraattidha. Gara jalqabaa iddoon inni otoo isa wajjin waliin argin barreessee jira. Seenaa isarraa dhaga'ee yookiin namoota kan biraarraa qorate kan barreessee jira. Akkuma kana immoo Phaawulos wajjinis tureera. Sababii kanaatiin immoo iddoo kaanitti immoo gidduu gidduutti illee immoo kan dhaga'e iddoo itti marqee jira. Walumaa galatti garuu irra caalaa isaa yoo yaadne Phaawulos wajjin argee tura jechuudha. Bifaan gaaffii isatti aanu si gaafata. Gaaffii 14ffaa wangeelli Luqaas maaliin yookiin maalirratti xumura? Wangeela Luqaas wanta inni kan biroo jedhu tokko irratti isa kanaan duraa keessatti akkuma jalqaba inni ibsine wangeela Luqaas waa'ee du'aaf du'aa ka'uu Yesuus erga dubbate booda waa'ee ol fudhatamuu isaatiin xumuraa 24 irratti. Akkuma ati jette kanarratti xumuraa ol fudhatamuu isaa irratti xumuraa barreeffama isaa duraa irratti jechuudha. Gaaffii 15ffaatti seenaa gaaffii 15ffaa anatti si gaafata.
Gaafii 15ffaan gaafii dheeraadha. Erga Luqaas wangeela isaa keessatti seenaa Yesuus Kiristoos jalqabee hamma dhumaatti barreesseera ta'e hojii ergamootaa immoo barreessuun maaliif barbaachise? Hojii ergamootaa immoo barreessuun kan isa barbaachisee fi hojiin Yesuus Kiristoos dura yeroo biyya lafaa jiru ergamootatti himeetu ture hin raawwatamne gatii ta'ee fi Yesuus qofatu yeroo sana waan lafarratti gochaati ture raawwate waan ta'eef ga'ee ergamoonni gochuu qaban wangeelli eessa akka ga'uudhaaf maal akka ta'u waldaan kiristaanaa akkamitti akka dhaabattu immoo hojii gurguddaa waan hafeef gatii kanaaf jedheetu barreesseera. Yesuus Kiristoos ergamni isaanii guddaan cubbulmaan namootaatiif du'u ture. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuun ergama obboloota ergama amantootaaf ergama bartoota addumaa dureedhaan ture waan ta'eef ergama sana isaanitti dabarsee kennee ergasii adaraa sana akka qaqqabsiisanidha. Maatiiwwan boqonnaa 28 irratti akkasuma Yohaannis gara dhumaa irratti boqonnaa 20 booda boqonnaa 21 akkasuma immoo Maariqoos keessatti immoo yoo ilaalle boqonnaa 16 keessatti Luqaas keessattis gara dhumaattis abdiin inni kennee xumure hundumtuu gara wangeela akka lallaban dhalootatti deemanii akka dhaqan wangeelonni hundumtuu kanaaf dhugaa bahu. Kanaaf hojiin ergamootaa kan inni barreeffamesis kanaafidha barbaachisee hojiin hafuura qulqulluu maal ture edda Yesuus Kiristoos ol ba'ee barsiisuun isaa akkasuma jajjabeessuun isaa dhugaatti namoota geessuun isaa dhuguma raawwatameera. Erga Yesuus Kiristoos immoo deemee wangeelitti fufee immoo karaatti hafee bartoonni immoo faffaca'anii badan immoo iddoo tokko turanii wangeela hojii Waaqayyoo tokkummaan hojjetaa turan immoo waldaan akkam taatee hin dhaabatte mootu yeroo Yesuus lafarra jiru waldaa kooti kan inni keessa ture hin turre. Mana qulqullummaa isaan irraa adda ba'ee bartoonni dhumarratti kan waldaa ijaaruu jalqaban edda inni deemee ergamni isaa karaatti hafee mootti fufee akkuma kana immoo yeroo lafarra akka jirutti wantoonni inni lafarratti dubbatame suni waadan yookiin immoo abdiin hafuura qulqulluu keessumatti abdiin garaagaraa raawwatame immoo itti fufeeraa kan jedhudha. Gaaffii 16 deemna. Gaaffii 16 irratti ogeessi qorichaa Luqaas Phaawulos waliin jiraachuu itti dabalamuu isaa isatti mul'ise. Luqaas akkuma jennu wangeela Luqaas eenyuu fi hojii ergamoota barreessee jennee irra deddeebinee dubbanne garuu Luqaas iddoo garaagaraatti ani ebaluudhaan Luqaasidha jedhee wanti nuuf ibsu hin jiru. Haa ta'u malee wanti nuti hubannu hojii ergamootaa boqonnaa 16 keessatti otoo isin kan akkasii namoota kan biraatti quba qabee barreessaa jiru gidduudhaan yeroo nuyi jechuu jalqabu jira. Inni kunis immoo biyya Xiro'aas Phaawulos fa'ii ergama isaanii marsaa lammaffaa ergama wangeelaa marsaa lammaffaatti biyya Xiro'aas qaqqaban jedha. Jalqaba yeroo mana ba'an Phaawulos fi Sillaas wajjin turanii gidduutti Ximootiyoos argatanii Ximootiyoos erga argatanii booda Xiro'aas qaqqaban ture nama 3 ta'anii gidduudharra achirratti boqonnaa 16 lakkoofsa 10 irraa kaasetu nuyi jechuu jalqaba jechuudha. Kanaafi kaartaa Xiro'aas irraa yookiin immoo Turkii amma akkasuma Firiigiyaa, Bitaaniyaa, Meesiyaa kan jedhu jira. Isaan kanarraa kaartaa irraa yeroo ilaallu akka salphaatti nuuf galuu danda'a kan jedhudha. Akkuma ati jette deemsa isaa Phaawulos deemsa isaa lammaffaa irrattidha kan Luqaas of ibsee iddoo kanatti argina jechuudha. Lakkoofsa 17 natu si gaafata. Gaafii lakkoofsa 17ffaan Luqaas amma eessatti Phaawulos wajjin ture jetteetu yaadda? Baay'ee wajjiniin tureera Luqaas Phaawulos wajjiniin. Phaawulos ergama isaa gara xumuruutti yeroo fidu deemsa isaa arfaffaarrattidha kan inni amma sanatti wajjiniin ture Rooma amma inni Roomaa jirutti amma Roomaatti hidhamettidha kan inni wajjiniin ture. Yaa sirri warra kaan hundumaa caalatti amma xumuraatti wajjin dhaabatee kan ture Luqaas ta'eetu argina. Phaawulosis yeroo isa galateeffatuuf yeroo isa qofa ture irratti hafee jedhee dubbatuuf jedhee barreessu ture. Ximootiyoos yeroo sanatti hojii wangeelatti biizii ture. Kanaaf ergaa Ximootiyoosiif barreessu jechuun gara xumuraarra ture. Gara xumuraarra fi Phaawulos yeroo gara Roomaa ture. Ergama isa kana ergama Roomaa ergamni arfaffaa Waaqayyoo fedha Waaqayyoo waan ta'eef yaada Waaqayyoo waan ta'eef yeroo hidhameeyyuu yoo ta'e rakkinaan iyyuu yoo ta'e gara sana dhaquunsaa hin oolle sababii kanaatiif Roomatti hidhaa wajjin galaana deemuu ta'an iddoo garaagaraatti isa wajjin akka turee fi isa qofatu na bira jira jedhee deemaas biyya lafaa jaallatee deeme jedha. Tasalonqeetti na biraa hafeedha. Qees Galaatiyaa dhaqee achitti hafee Tiitoos mataan isaa Dalmaatiyaa dhaqee jedha. Kana yeroo ilaallu Luqaas amma dhumaatti amma danda'e isa wajjin akka turedha. Gaafii lakkoofsa 18ffaa gaafata. 18ffaan abdiin Waaqayyo isaaniif kenne ture bartootaa fi yookiin immoo gooftaa Yesuus Kiristoos waadaa galeef ture. Waadaa galameef kana otoo hin argatin Yerusaalem akka hin baane waan itti himameef yeroo hundumaa taa'anii eegaa turani. Waadaan sun hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti kan galameef maal jettee yaadda?
Waadaan kun kan Yesuus Kiristoos galee fiitoo deeme waadaa guddaadha. Waadaa isaanis eeggachaa turanidha. Waadaa jalqabaa qabee Yesuus Kiristoos itti himaa turedha. Waadaan kun kennaa hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu isin kan erga jedheenidha. Yaa, guutummaatti hafuura qulqulluu akka isaan cuuphaman akka isaan guutamanii itti dubbatee ture kun immoo raajicha Yo'eel boqonnaa lama keessatti kan dursee afaan Yo'eelidhaan Waaqayyo raajii dubbateedha. Bara gara booddeetti dhaloota hundumaa irratti foon uffataa hundumaa irratti hafuura qonna dhangalaasisa jedhu gaafii kana guutummaatti argatteetta. Lakkoofsa 19tti deemna. 19 irratti abdii Waaqayyo abbaan isaaniif galee ture sana Yesuus kan duraa eessatti isaanitti himee ture. Abdiin Waaqayyo isaaniif galee akka tamma haasofte hafuura qulqulluudha. Abdii hafuura qulqulluutiin gaggeeffamu kan ammoo jalqaba Yesuus utuu lafarra jiruudha kan isaaniif waadaa galee Luqaas wangeelaa keessatti akkasuma immoo hojii ergamootaa keessatti yaadachiisa. Inni kunis immoo wangeelota keessatti wangeelaa Yohaannis keessa jira. Wangeela Yohaannis keessatti walumatti taanee kan jiru boqonnaa 4:5 lakkoofsa 26 irra jira. Inni kunis asirratti kan biraa jira. Kan biraa ani yoo isin hin deeme isin wayyaa. Yoo isin hin deeme kan biraa isin ergeedha. Innis kan biraa inni yeroo hafuura qulqulluudha. Eeyyeen hafuura qulqulluudhaan. Gara lakkoofsa 20tti yoo deemnu gaafii 50ffaa lakkoofsa 20ffaan anatu gaafata. Amma Waaqayyo abbaan abdii kana isaaniif raawwatutti yookiin immoo hafuura qulqulluudha jennee dubbannee maal akka hojjetan isaanitti himee ture. Amma abdiin kun raawwatamutti maal akka hojjetantu isaaniif himamee ture. Akkuma isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii akka isaan Israa'el keessaa hin baane iddoo tokkotti akka ta'aniitu Waaqayyoon eeggatanii isaanitti himame kanuma akka isaan Sirreedha. Inni guddaan eeggachuu waan jedhu yookiin immoo eeguu Yerusaalem keessaa akka hin fagaanneef akka hin baane sababni isaa Yesuus Kiristoosiin alatti hafuura qulqulluudhaan alatti yeroo Yesuus lafa jiru isaa wajjin iddoo barbaadan deemaa turanii. Amma immoo Yesuus bira hin jiru hafuurri hin dhumne wanti isaan jajjabeessu wanti isaan gargaaru waa akka hin jirreettidha. Yesuus immoo kan isaan hin jedhe hafuura kootiin nama dhufaatti si wajjin ta'a jedheeni. Kanaaf abdii kana amma argattanitti Yerusaalemii hin bayinaa kan jiru isaanis immoo dhuguma akkasumatti hojii ergamoota boqonnaa tokko yeroo ilaallu kadhachaa akka turanidha kan nuti arginu jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoon malee homaa gochuu akka hin dandeenye macaafa faarfannaa akkasuma macaafa wangeela Yohaannis irraa dubbifachuu dandeenya. Boqonnaa 16 akkasuma faarfannaa 127 gaafii lakkoofsa 21ffaa. Gaaffii lakkoofsa 21ffaa irratti Yohaannis bishaaniin isin cuuphee kan jedhu eenyu ibsaa? Gaaffiin kun filannoodha keessaa deebistaa. Yohaannis ilma Zabdiyoos, Yohaannis isa bartuu Yesuus, Yohaannis ilma Zakkaariyaas, daa'irratti Yohaannis Maarqos jedha. Akka kutaa kanatti Yohaannis dhuguma baay'eetu jira. Yohaannis Maarqos ilma Zakkaariyaas akkasuma Yohaannis bartuun Yesuusis ilmaan Zabdiyoos jiru. Walumaa galatti Yohaannis baay'eedha. Macaafa qulqulluu keessa garuu akka kutaa kanatti Yohaannis bishaaniin isin cuuphe kan jedhu Yohaannis cuuphaa isa jennu yookiin immoo Yohaannis cuuphaan kun ilma Zakkaariyaas lubichaati jechuudha. Ilma Zakkaariyaas abbaan isaa luba turedha jechuudha. Hojii ergamoota boqonnaa tokko keessatti akkasuma immoo Yohaannis boqonnaa tokko guutummaa isaatti yoo ilaalle argachuu dandeenya. Gaafii lakkoofsa 22ffaan asii gaafata. Yaa gooftaa yeroo kana Israa'elii fi mootummaan deebiftaaf jedhanii erga Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee isaanitti mul'atee booda gaafatanii turan. Maal jechuudha? Maaliif gaafatan jettee yaadda? Yeroo sana isaanii hin beeku waan ta'eef abdiidhaan akka Yesuus Kiristoos dhufaatii turu akka mootii isaanii ta'uttidha kan isaan yaadaa turanii. Waa'eedhuma siyaasa Israa'el waa'ee siyaasa isaanii yaadaati jiru malee hafuurri qulqulluu isaaniif hin ibsine waa'ee Yesuus Kiristoos maal akka inni gochuu dhufeef maal akka eenyummaa Yesuus Kiristoos hin ifneef ergasii hafuurri qulqulluu ibseef malee. Boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti gaaffii kana deebisaa guutummaatti deebiftee jirta. Du'aa ka'uusaa booddee illee akka inni ergama hafuuraa nama hundumaaf malee ergama siyaasaa nama tokkootiif yookiin Israa'el duwwaadhaan akka hin dhumnetti yaadne nu hubannee Yesuus Kiristoos immoo guyyaa kana Waaqayyo gooftummaa isaatiin dhaabe waan ta'eef isiniif beekuun hin kennamneef jedhee guutummaatti guyyaan itti Waaqayyo mootummaa Israa'el deebisee ijaaruuf jiraachuu danda'a. Garuu haa ta'u malee ergamni Yesuus Kiristoos yeroo sanaa ergama lammii hundumaa saba hundumaa afaan hundumaati malee ergama lammii Israa'el qofa akka turre deebii kana akka ta'utti deebiteetta gaafii lakkoofsa 23 darbina. 23 irratti dhumarratti maaltu ija hafuura ergamootaa baneef maaltu baneef ture? Yeroo Yesuus Kiristoos lafarra deddeemu yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa foonii yeroo deddeebi'aa ture Yesuus hubachaan turre isaanii Yesuus qofatu hubata hafuuraan deebi'aa waaliyoottaa ta'e nuufii keessaanii turanii. Asitti garuu akkuma jedhame abdii waa'ee abdii haasaa turre abdiin isaanii hafuura qulqulluudha. Sababii kanaatiif gaafa hafuurri qulqulluun dhufurraa kaaniitu kan isaan waa hubachuu danda'an jechuudha. Hafuura qulqulluutu isaanii ibsa erga hafuura qulqulluu deebi'eef jechuudha. Gaafii itti aanutti darbinaa gaafii tokkotu nu hafa.
gaafii lakkoofsa 24ffaa nutti gaafata. Hafuurri qulqulluu yeroo dhufe bu'aa maalii argatanii turan? Wanti kan biraan isaan irratti raawwate hafuurri qulqulluun maal ture? Dura Yesuus Kiristoos wajjin deddeebi'aa turaniiru garuu waan Yesuus Kiristoositti himeyyuu guutumaan guututti hin dhaga'u malee hubachuuti hin dandeenye. Humnallee hin arganne ture. Hafuurri qulqulluu gaafa dhufu immoo humna kenneefi waan hunda isaan hubachiisee ka'anii akka isaan macaafa qulqulluu dubbisan namootatti lallaban waa'ee Yesuus Kiristoos kan akka isaan dubbatan humna kenneefira. Humnaaf jabina yookiin immoo jabina kenneef jechuu dandeenya. Afaan garaagaraa kennaa garaagaraa kenneefi sababii hafuurri qulqulluun bu'ee guyyaa sanarratti dinqii sanarratti raawwateef namoonni 3,000 yeroo amanan namoonni 5,000 yeroo amanan argina. Lakkoofsa amantoota akka baay'atu iji jabina guddaan akka isaan dubbatan argina. Waaqayyoon galfaatee ta'u gooftaan guddaa si eebbisu gaaffii dhumaa. Gaaffii dhumaa irratti iji isaanii banamuu fi humna godhachuu maal akka ittiin hojjetaniidhaafidha. Humni argame akkasuma bu'uun hafuura qulqulluu ija isaanii banuunsaa hojii biraa hojii dhuunfaa biraan qabanii hojii isaan hojjetan hojii mootummaa waaqayyooti walumaa galatti immoo dhugaa baatu tokko taatu jedhamee barreeffame. Yeroo humna argattan isin immoo iddoo hundumaatti keessumattuu asii Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa fi mandaara lafatti dhugaa baatu tokko taatu waan ta'eef dhugaa baatota isaa ta'uu jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa akka isaan humna godhatanii deemanii dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo lallabaniifidha malee isarratti hojjeteefira jechuudha kan hojjetaniin. Tole gooftaan guddaa si eebbisu jennu waaqayyo si baay'atu. Eebbifameetillee waaqayyo si eebbisu. Waaqayyo gooftaan si eebbisu akkasuma obboloota keenya dhaggeeffattoota keenya gooftaan si eebbisu gaaffiiwwan hojii ergamoota boqonnaa tokko keessaa isiniif dhiyeessine isaan kana turan gaaffiiwwan 25 yoo dhugumaan dhaggeeffattaniif waaqayyo isin gargaaree guddaatti eebbifamtu jennee abdanna amma yeroo itti aanu gaaffii biraatiin walitti deebinutti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu eebbifama.